Maqaan koo Alamituu Girmaan jedhama. Bakki ani dhufe Shawaa Lixaa Aanaa Jalduuti. Wanti Waaqayyo naa godhe guddaadha. Isa keessaa waan muraasan dhugaa ba'uu barbaada. Waaqayyo wanta narra ture waggaa 3 narra ture Waaqayyo narraa garagalchee. Innis mana murtii turre, himatarra turre, haadha kiyyatu irra turte. Sana booddee haadha kiyyatti yeroo 3 murtaa'ee asuma gidduutti ani gidduun galee kana booddee gaafa yeroo 3 aanatti godinatti Oromiyaatti itti murtaa'u abdii kutattee baay'ee yeroo aarte mataan dhukkuba waan ta'eef cinqamtee bakka sana booddee anis abdiin kutee sana booddee gaafa 3 ishiitti murtaa'u nattis immoo deebisee aanatti narratti cufamee ani gidduu gallaanii sana booddee kana 4 ta'eera jechuudha murtiisa. Achuma irraanan oliyyata fudhadhee gaafa oliyyata fudhadhu godinatti gaafa fudhadhu godina ammoo qulqulleessaadhanii gad deebisan. Gaafa gad deebisanii kan beellama 4 qofa nu deebisuu qabu beellama 16 nu deebise. Yeroo 16 deebine gaafa 16ffaa deebinu natti murtaa'e. Yeroo 5 nutti murtaa'eera. Kana booddee nuti falan qabnu haadha kiyya bakka birrii guddaatti murtaa'ee qabeenya ishiitti murtaa'eera. Birrii 26 itti murtaa'eera. Qabeenya sanis dhabdeetti birrii ishis hin kaffalti. Bakka dhiisanii mana koo gurguree tanan kaffalaa kana booddee naan jette. Ani kana booddee abdiin kute. Kana booddee ani waldaattis hin deebi'u. Ani haadha kiyyas nan dhaba waan ta'eef nuti abbaa malee guddanne abbaan keenya daa'immaatti nurraa du'ee daa'imni na fuulduraan jiranii kan na booddee xixiqqoo bichaadha. Yaa Waaqayyo maalan godhaa? Ani daa'ima kana maalan godhaa? Haadha kiyya nan dhaba waan ta'eef haati kiyya kana booddee jiraachuu hin dandeessu. Qabeenya ishis dhabdee jiraachuu hin dandeessu. Yaa Waaqayyo maalan godhan jedha. Sana booddee abdii kutadhee tananii waldaa sinna qubaqqa warri jallina hojjetan iyyuu hin jiraatu waan ta'eef otoo ani mana keetti deddeebi'u yaa Waaqayyo akkas na goote jedhee tanan abdii kutadhe dhiiseera bakka waa'ee waldaa dhiiseera. Achumaan kadhachaa jiru jechaadha san taa'ee tanan ergamaa geeta'uun kadhachaa jiru televiziyoonii taa'ee ilaalan jira. Achi firaashirraa bu'ee lafan taa'e. Warri kaaba kibba jirtan warri ba'aa sinirra jiru warri rakkina qabdan rakkinni keessa sinirraa kufeeraa jedhan. Inni sin qabee jiru gas sin lakkiseeraa jedhan. Achumaan yaa Waaqayyo ati ingoota waan ta'eef ana ganna lakkisa. Ba'aan kun nurraa kufa waan ta'eef ani kana booddee abdiidhaan itti deema. Kana abdiin koo dhumeera waan ta'eef bakka abdii kutadhetti ati naa dhuftaa jedhee namani. Sana booddee achumaanan deemeen oliyyata gaafadhe oliyyata naa kennan. Torbee tokko na deddeebisanii sana booddee oliyyata naa kennan. Gaafa oliyyata naa kennanii bakka barreeffamaatti hin geesse gaafan geessu bakka duratti barreessu naa ta'uu didee gara biraatti dabarfadhee naa barreessanii sana booddee gaafa naa barreessanii deeme tanan oliyyata koo godinan geesse. Gaafan geessu narraa fuudhanii waraqaan isaa fuula 307 ture. Kana dubbisneef hin waan ta'eef galtee deebitaa'ee naan jedhan niin jedheen achumaan qaxaroo naa qabanii nan galee sana booddee bakka narratti cufamuu qabu galmeen kuni ani haadha kiyya dhabuu qabu yaa Waaqayyo maalan godhaa waan ergamaa geeta'uun narraa garagalchitaan jedha. Sana booddee ati ifa waan ta'eef galmee dhokate kana ifatti baasi dhugaa koo naa mul'isi jedhee tanan kadhadha. Achiin nan deebi'ee gaafan deebuu sarras hin laalleedhan. Maal jedha galmeen kun yaa Waaqayyo maa miti guyyaa eeganarraa jigan jedha. Sana booddee nan deebi'ee gaafan deebi'u xalayaan abaasan xalayaan fuudhee galeetti nan kennee sana booddee aalmee keessa nu qabanii aalmee gaafa 10 falminee sana booddee falminee galee abdii dhumaaniin falmee galee gaafan galuu bakka Omaa miti ani ammas inuma naa ta'a jedhu warri wajjin deemu. Ani ammas inuma naa ta'a omaayyuu miti jedha. Amantiirra moo kufeerra namichisa. Sana booddee ani omaayyuu miti waan ergamaa geeta'uun ammas yoo hin garagara ta'e hin garagara. Yoon dhugaa qabaadhe naa garagara yoon dhugaan qabu ta'e siifaa deebuun jedhaan. Sana booddee ani gaafa xiqimtii bara 2010 xiqimtii bultii tokkotti naa qabanii sana booddee nan deebi'e. Gaafan deebi'u dursa fooqi jalatti waamamna ture fooqi gubbaatti waamamne. Hoggaadhuma san bakka ani gubbaatti baheera waan ta'eef kana booda jala nooluun jedhe. Achumarraan kana booddee in korree gaafa korruu laftichi mirkanaa'eera qabeenyi sun mirkanaa'eera. Kanaafiyyuu kan dhaaltotaa ta'eera qabeenyi kuni kana booddee jedhanii mirgoliyyataa eeggamaadhaan xumurameera achi sana booddee isheedhee tanan dhaqee garagalcha koo fudhadhee nan galee bakka sana booddee wanta irra jiru san gurguree waldaa kana gargaaruun qabaa ani bukkee dhaabachuun qabaa waan iyyuu du'a na oolchee du'aadha koo oolchee jireenya na dhaabe waan ta'eef ani immoo ijaarsa waldaa kanaa bukkee dhaabadhee gargaaruun qabaa jedhee murteesse. Sana booddee gaafan murteessu gaafan galummoo wanti irra jiru sun gabaa dhabe. Achumarraan ani barumsan deemee
sana booddee koronaan dhufee nan galee achumaan nan bilbilee asitti naa karadhaadha wanti inni ani gurgureeti wareegan galche jedhee tan naa gurguramu dideen jedheen achumaan oomaa miti waaqni si gargaara dhanii har'a dawwaleen boruusaa wanta achirra jiru san gurguradhe oliyyannoon jalqaba naadha kiyyaa amma Oromiyaatti deeme isaa amma Oromiyaa sanitti shiitti Oromiyaatti itti murtaa'ee abdii kutattee galteetti baqqaanis immoo aanatti narratti jigee deebisee godinatti nan deebisee godinatti immoo qulqulleessaadhaan gad deebisan aanadhumatti aanatti yeroo 16 deebisanii natti murtaa'eera godinatti immoo waaqayyo narraa jigsee sana booddee inni oliyyata fudhate gaafa oliyyata fudhatuuti oliyyata isaa Oromiyaatti fudhate Oromiyaan cimse achumarraan jibbaatatti fudhate cimse isma kan ko sana hin cimsan awwaamu innarra fudheeradha irraa fuudhanii daanyinata waan jiru birri kaffalchiisanii irratti cufu waaqayyo isa qabeenya isaa fichisiisan ammoo abdii na fichisiisan naa dhufe lafa abdii kutanitti lafa bakka kana boodan jiru kan keessii dhumate bakka diinni jedhetti waaqayyo abdii ko deebisee ijaare meerka keessatti buusaa waaqayyoof galata erganani qabummoo warra kiyyaa rakkatan warri abdii kuttan warri mala fixxan waaqayyotti iyyadhaa waaqayyo sin gargaara waaqayyo abdii sinii kenna waaqayyotti abdadhaa warri rakkatan waaqayyo abdiidhaa waaqayyo kakuu namaa gale karaatti in hambisu kanaaf iyyuu waaqayyotti abdadhaa hin jedha meerka keessatti buusaa waaqayyoof